lafaa kanaaf ganamaa fakkaatu. Jesus, inni bishaan baastee galaana gargaarti inni isaa. Batuma golee dhabee kufuudhaaf lafa laallataa. Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota keenyaa, kun kan daawwachuutti jirtan sagantaa furtuu dhugaa torbaanitti guyyaa tokko isiniif dhiyeessinudha. Sagantaan furtuu dhugaa torbaanitti guyyaa tokko sagantaa adda addaa qabataa isiniif dhiyaachuun isaan yaadatama. Har'as karaa addaan fo'ameen sagantaa addaa qabannee isiniif dhiyaanneerra. Sagantaan guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanne sagantaa faaruuti. Kitaaba qulqulluu keessatti maal jedha? Namni gammadu yoo jiraate maal haa ta'u? Haa faarsuu jedha. Naagala namoonni baay'een kennaa rakkinni adda addaa, gadadoo adda addaa, boo'icha adda addaa keessa jiraachuu dandeenya. Garuu rakkinna hundumaaf, boo'icha hundumaaf, gadadoo hundumaaf falli eenyuun Kiristoos. Maal jedha ammas kitaaba keessatti? Namni ba'aan isaa itti baay'ate yoo jiraate gara kiyya haa dhufu jedha. Ba'aa san qabatee gara kiyya haa dhufu jedha. Eegana ba'aa keenya qabannee gara Kiristoosii dhufna. Mee badhinna sagantaa kennaatitti, sagantaa faaruutitti osoo hin deemnen duratti hundumti kennaa Waaqa kadhannaa. Si kadhannaa, si galateeffanna. Waaqa jaalalaa, Waaqa araaraa, yaa Waaqayyo kunoo hiriyaadhas nuu kennite. Gooftaa kiyya akkasi fuulduratti jilbiiffannee ba'aa kenna, boo'icha kenna, gadadoo kenna. Yaa Waaqayyo finneesi fuuldura kenneeti. Gadda dhiifnee akka gammachuun si faarsuu dandeenyu. Hiree kana waan nuu kennite maqaan kan kee dachaa ulfaate haa ta'u. Yaa Waaqayyo yeroo ammaa kana mana boo'ichi keessa jiru, qe'ee boo'ichi keessa jiru, obboleessa kiyya ka boo'ichi qabeeru, obboleettii ka boo'ichi qabdeettu, ka gadda irra jiran, ka gaddi keessa jiru, maatii gadda qabu, maatii boo'icha qabu, maatii rakkoo qabu, maatii fe'aa qabu, maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoositiin fannoo kan kee jala jissanii ati ba'aa isaanii san irraa fuutee yaa Waaqayyo urgee ba'aa isaanii san, urgee rakkoo isaanii san gammachuun ati akka guutuu dandeettuuf si kadhadha. Yaa Waaqayyo ati nu barsiisi, nu gammachiisi. Faaruu dhageennuun, tajaajila tajaajilamnuun yaa Waaqayyo akka ittiin jijjiiramuu dandeenyu ati nu gargaari. Hanga dhumaatitti guyyaa kana halkan kana maqaa Gooftaa Kiristoositiin ati nu waliin jiraadhu. Warra sagantaa kana dhaga'an hunduma ati isaan eebbisi si kadha maqaa Gooftaa Kiristoositiin. Ameen. Egaa kabajamtoota keenyaa, faaruun guyyaa har'aa akka filannoo jalqabaatitti qabadhee isiniif dhiyaadhe. Dhumni waa hundaa dhiyaateera isa jedhu. Biyyi lafaa kun ganamaaf fakkaatus aduun lixuuf jetti. Taateen yeroo dhumaa raajiin raawwatamu milikkita dhumaati jechuun kan nu faarsani faarfattoota Waareessayyoo SDA Gimbiiti. Faarfattoota Waareessayyoo Waaqayyo isin haa eebbisu. Faaruu bareedaa kana fakkaatu waan nu dhiyeessitaniif itti dhiyaadha.
lafaa kanaaf ganamaa fakkaatus aduun lixuuf jetti taate yeroo dhumaa raajin raawwatamuun milikkita isaati balballi araaraa akka duraa miti amma cufamuufi cubbus kan michoomee sichi yaadatamu raawwatee baduufi dhumni waan hundaa dhiyaateera cufamuuf balbala araaraa Baabiloon keessaa baqadhaa dachee dhumuuf jedha lubbuu keessan oolchaa dachee dhumuuf jedha lubbuu keessan oolchaa dachee dhumuuf jedha lubbuu keessan oolchaa. Yeroo dhumaa afaan raajotaatiin inni dubbatame Yesus bartoota isaas gaara eegasaarraas dursee kan itti hime lolaaf oduu lolaa beelliif naayichoonni utuu mul'atanii dhukkubni daddarboon Chasus dachee qabatanii dhumni waan hundaa dhiyaateera cufamuuf balbala araaraa Baabiloon keessaa baqadhaa dachee dhumuuf jedha lubbuu keessan oolchaa dachee dhumuuf jedha lubbuu keessan oolchaa dachee dhumuuf jedha lubbuu keessan oolchaa. Baay'eetu hin beekanii jawwichaaf gugguufuu torri dhugaa badee raajonni sobduunis saba wallaalchisu lubbuuf yaaduun ni bee yeroo keessa jirru yeroo xumuraati sabni immoo hin dammaqne dhiyootii kennamu dhaayichoonni torbaan isaan akka hin banne yerootii baartonni dachee weeraruuni dhugaan kee ukkaanfamu yooti kaatee malee rakkoon dachee kanaa salphaatti ni qabu irree kee ol kaasii burqaan Baabiloonii lubbuu hedduu mancaasee humna kee mul'adhu waldaa kennisinii dhiiga kee tundeesse. Biyya lafaa kanaaf ganamaa fakkaatus aduun lixuuf jetti taate yeroo dhumaa raajin raawwatamuun milikkita isaati balballi araaraa akka duraa miti amma cufamuufi cubbus kan michoomee sichi yaadatamu raawwatee baduufi.
Bashe Mosesira Sichitutu Babiloni Chomada Chintipsini Kille Sigoli Rafata Ironios Katifamu Musara Rinargamu Arrayero Nagadeti Yenna Dite Wamichasa Nufusu sinilu Chuba mabalesa Egaa kabajamtoota keenyaa faarfattoota eebbifamtan abdii guddaa qabna. Waaqayyo faarfattoota kana isaan haa eebbisu jedhaate ammas gara eebba ittaanutti darbineetiin jenna. Waaqayyo nu eebbisaara. Waaqayyo nu gammachiisaara. Biyyi lafaa kun waan jirtu fakkaatti. Aduun kun waan jiru fakkaata. Ammoo dhiyeera. Kanaaf dhiyeetiinsa isaa akka dhiyaaru beenneeti hundumti kennaa gara waaqatti akka deebi'uu dandeenyu kadhannaa kiyya. Kabajamtoota kennaa hammas itti fuufnee faarfanneetiin jennaa hoo'u galata. Ameen. Maqaa Waaqayyoo ulfaataa ta'u. Waaqaaf galata malee maal isaa kennuu dandeenya. Hoo'u galata mata duree jedhuun lafa onaa keessatti inni maannaa soore dhagaa kattaa keessaa inni bishaan baasee mee haadha gennu wajjumaan galaana gargar hiree inni saba ceesise har'as nuyi siin ceenerraa oo boolla diinni nuuf qote jechuun kan nu eebbisan faarfattoota innaangooti. Faarfattoota waldaa Adventistii innaangoo Waaqayyo isinaa eebbisu jedhaati. Kabajamtoota daawwattoota keenya faaruu kanaan akka ittiin eebbifamtan akka ittiin Waaqa ittiin galateeffattaniif faaruu kana isin affeereera. Turtiin keessan ammas nu wajjin haa ta'u isiniin jedha. Yesu matu inargamu.
akkuma keenyaa. Egaa kabajamtoota keenyaa faaruu faarfattoonni innaangoo hoo galata jedhuun nu faarfataniin akka ittiin eebbifamtaan abdii guddaa qaba. Waaqayyo gaariidha. Gaarummaa isaatiin nu eebbisaara. Barakata ofii nu kennee Waaqayyo maannaa mana samaayitii buusee saba Israa'elii geggeessaa ture. Akkasumas lafa gogaa galaana gargar kutee lafa gogaa isaan ceese isaatiin ture. Ardhas waan ni jiru isuma. Rakkinna warroonni qabdan warri akka galaanaatti garba diimatti rakkinni isin afoo dhaabate warri beellini hamaan isin qabe Waaqayyoon sun hardhas isuma dhagaa gogaa keessaa Waaqayyo bishaan baase warroonni jireenyi keessan biyya bonaa isinitti ta'e gogee bishaan dhabe Waaqayyo hardhas gara kiyya koottaa anini bishaan jireennaati
bishaan jireenyaa namni narraa dhuge yoomiinillee deebi'ee hin dheebotu jedha Waaqayyo. Kanaaf gara isaa deemnee akka kattaa dhagaa keessaa bishaan nu burqisiisuu danda'u akkasumas galaana gargar kutee lafa gogaarra akka nu ceesisuu danda'u akkasumas gaafa beelofne maanna akka nu nyaachisuu danda'u gara Waaqayyotti haa deemnu Waaqayyoon jala haa dhannu kan isiniin jedhu ammas Waaqayyo nu eebbisaara ittuma fuufnee eebbifamna turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Faaruu baay'ee jaaladhu tokko isin affeeruu fedha dhuma irratti. Innis maal jedha? Dhugatu mogolee dhabee jedha. Asitti waa tokko isinitti hima. Dhugatu mogolee dhabe. Faaruu kana maal jechuu fedhani? Faaruu kana yeroo hedduu irra deebi'ee dhagayeera. Amma quufuma dadhabe. Kanaaf guyyaa har'aa wanni isinis affeereef akka ittiin eebbifamtan dhugatu mogolee dhabee kufuudhaaf lafa laallata adeemsa dheeraa dadhabee iddoo tokko lafa dhiitaa jedha. Somni addunyaa marsitee ergaa dhumas dabarsitee ija ishee daawwatu maraa macheessitee joonjessitee jedha. Kanas kan nu faarfatan faarfattoota innaangooti. Faarfattoonni innaangoo kennaa addaa qaban Waaqayyo isaan haa eebbisu jechuu jaaladha. Dubbii baay'ee ijoo taate, dubbii baay'ee namoonni hundumtinuu irratti xiixanii ilaaluu qaban dhugatu mogolee dhabe. Namni faaruu kana barreesseeru akkamitti akka yaade beekumsa guddaan Waaqayyo kennaa gaarii akka isaa kenneeru abdii godhadhe amane. Maafi hinna ammaa kana namoonni dhugaa hin dubbatan. Namoonni waan dhibbaa keessaa harki 90 soba. Namoonni dhugaa qaqaaqan irra kasoba qaqaaqan irra filatan. Maaf akka ta'e hin beeku. Sobni hinna ammaa kana baay'atee jira. Kanaaf yaa kabajamtoota ittiin akka eebbifamtaniif isin affeereera. Dhugatu mogolee dhabee kufuudhaaf lafa laallata. Adeemsa dheeraa dadhabee iddoo tokkotti lafa dhiita. Maaf nu hundumtinu jireenyi keenya gogaa waan ta'eef jireenyi keenya sobaa waan ta'eef dhugaan fuulduratti deemuu hin dandeenye. Iddoo san dhaabattee lafa dhiitaatti yaa saba Waaqayyo soba keessaa baanee warra dhugaa dubbatu akka ta'uu dandeenyu Waaqayyo hunduma keessanuu isin haa eebbisuu faaruu kanaan ammas ittiin eebbifama. Mogolee dhabee kufuudhaaf lafa laallata adeemsa dheeraa dadhabee iddoo tokko lafa dhiita. Somni addunyaa marsitee ergaa sobaas dabarsitee ija ishee daawwatu maraa macheessitee joonjessitee. Somni addunyaa marsitee ergaa sobaas dabarsitee ija ishee daawwatu maraa macheessitee joonjessitee. Soba bira dhaabuun harkaan nu gatii murteessu. Utuu Yesuus badin godhin adabaatti jallisu. Somna na wajjin deemee barbaagaan lakkisiisu. Dhiiga nama yakkaan goone kan Yesuus dhangalaasisu. Dhugatu mogolee dhabee kufuudhaaf lafa laallata. Adeemsa dheeraa dadhabee iddoo tokko lafa dhiita. Somni addunyaa marsitee ergaa sobaas dabarsitee ija ishee daawwatu maraa macheessitee joonjessitee. Somni addunyaa marsitee ergaa sobaas dabarsitee ija ishee daawwatu maraa macheessitee joonjessitee. Falmachuudhaaf jira innarraa gad ukkaamsanii akka inni ol hin jennee fi kan cimsaan aleelanii.
miila qaba ture garuu sobaat mogolee buusee akka ni deeme fagaanne farrabaat isalaam shissee dhugaatu mogolee dhabee kufuudhaaf lafa laallataa adeemsa dheeraa dadhabee iddoo tokko lafa dhiitaa somna addunyaa maarsitee ergaa sobaas dabarsitee ija ishee daawwatu maraa macheessitee joonjessitee somna addunyaa maarsitee ergaa sobaas dabarsitee ija ishee daawwatu maraa macheessitee joonjessitee mul'isa warri dhugaaf dhaabatanii akka Yohaannis Cuuphaadhaa morma keessaan kallatanii namni baay'eessaa har'a dhugaa qarshii gurguraa dhugaa laffal mudaa gaatee qarshiiftee mormaa muraa dhugaatu mogolee dhabee kufuudhaaf lafa laallataa adeemsa dheeraa dadhabee iddoo tokko lafa dhiitaa somna addunyaa maarsitee ergaa sobaas dabarsitee ija ishee daawwatu maraa macheessitee joonjessitee somna addunyaa maarsitee ergaa sobaas dabarsitee ija ishee daawwatu maraa macheessitee joonjessitee soba dameetti baasuun dhugaa walii wal fakkeessuun biyya kakuudhaan isaanii Misiriitti of deebisu saa'ee milkoomne Kana'aanii abdachiifamus gungummii wanta baay'isee bofaan kan hin hidhamu saa'ee milkoomne Kana'aanii abdachiifamus gungummii wanta baay'isee bofaan kan hin hidhamu nutis gungummii baay'isuun deemsa keenyatti gufuuta hafuuraaf dhugaa yoo deemne Yesuus galmichaan dhugaa nutis gungummii baay'isuun deemsa keenyatti gufuuta hafuuraaf dhugaa yoo deemne Yesuus galmichaan dhugaa kabajamtoota keenyaa hanga ammaa akka wajjin turtanii ani Roobaa Baanaataa ta'eetiin jedhu karaa addaan fo'ameen faaruu adda addaa filataa wajjin faarfataatiin turreerraa waan turtii keessan na wajjin godhattaniif Waaqayyo isin haa eebbisu torbaan hanga walitti deebinutti ayyaanni Waaqayyo hunduma keessanuu isin wajjin haa jiraatu jedhaati kadhannaa godhannee faaruma kanaan gargar baaneetiin jenna. Yaa Waaqayyo maqaan kan kee dachaa ka ulfaate haa ta'u gooftaa kiyya situ nu eebbise. Yaa Waaqayyo hinnaanuu kennite kanaaf ati galatoom ammas yaa waan ana si kadhadhaa dhugatu mogolee dhabee kufuudhaaf lafa laallata dhuga yaa Waaqayyo somni arraba keenya qabatee arrabni keenya dhugaa dubbachuu dadhabe maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin arraba keenya ka dhugaa dubbachuu dadhabe kana ati nuu jijjiirte akkuma Isaayyaasiin arraba kan kee yaa Waaqayyo ibidda fiimaan tuqa jettee ibidda fiimaan tuqxee jijjiirteef sani maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin arraba keenya ibidda fiimaan tuqxeetini saba osoo hin taane dhugaa dubbachuu akka dandeenyu yaa Waaqayyo dhugaan urgee dhaabatte lafa dhiitu osoo hin taane fulduratti akka dhugaa deemsisuu dandeenyu dhugaan si'i yaa Waaqayyo ati onnee keenya keessa jiraadhu onnee keenya nuu guuti jedhee si kadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin ameen.